Odoo isin ta'ee maal gootu? Jarri isin asirratti argitan kuni fageenyarraa warra ol janajjanaa turee fi akkasumas jaalala keessa wajjin seenedha. Jaalala guddaa fi jaalala sirriitti humnaa oliitti kan walii qaban. Haa ta'uutii garuu ishiin qaama hir'uu ta'uu ishii guyyaa tokkollee isatti himtee hin beektu. Qaama feekii yookaan foorjijii harka ishee godhattee suuraa garaagaraa kaatee irratti ergiti malee akka qaama hir'uu taatee fi harki ishii irra hin jirre itti himtee hin beektu. Garuu guyyaa gaafa qaamaan wal arganii haala kanaan dhugaa jirtu yeroo itti himtu inni baay'ee rifatee baay'ee na'ee kennaa ishiidhaa fide. Waan hundumaa rifaatuu guddaarraa kan ka'e itti iyyee itti wacee maaliif duraan natti himne akkana ta'uu kee maaf na dhossita jedhee baay'ee afaan isaa wal jala darbee waan dubbatu wallaala. Ishiin illee akkatti dubbattu wallaaltee ani gizee san sin dhaba jedhee sitti himuu didee kanaafan si dhosse jedheen. Garuu haa ta'uutii inni kana hundumaa amanuu hin dandeenye wanta fideef kennaa fideef ababaa fideef hunduma isaatu itti darbee biraa sokkee deeme. Dhugumatti baay'ee qalbii nama cabsa. Garuu bakka kanatti eenyutu badii qabaa? Eenyutu balleechaa qabaa? jettanii yaaddu isin. An akka mataa kootti akka mataa waliitti jechuudha. Jaalala jechuun qoosaa miti. Nama tokko wal baruu jechuun qoosaa miti. Asumarraan illee warroonni waan akkanaa keessa jirtanii viidiyoo kanarraa barumsa guddaa akka fudhattan siniin jechuun affeerraa kooti. Maaliif jennaani namni waarraa waa barataa waan tokkorraas waa barataa jechuudha. Kanaaf asirraa wanni nan isiniin jedhu nama tokkoon wal bartu taanan walitti dhuftu taanan abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Duuba keechan dhossite taanan duuba kee dhossite taanan namni sun na simata jettee tasumallee hin yaadidi jechuudha. Kan immoo haala si argisaniin gaafa guyyaa si argu akkuma kanatti rifatee aaree si gatee si biraa deema malee namni tokko jalqabuma gaafa wal baran tokko jedhanii gaafa walitti dhufan yoo nama jaalate hir'uu ofii wajjin yoo nama dhiises hir'uu ofii wajjin osoo jaalala keessa wajjin seenanii onnee walii ol seenanii booda wal cabsuu bira hanga ga'anitti aga adeemanii osoo bakka san hin gahin karaatti jechuudha. Waan jiru hundumaa ani nama akkanaati jettee gaafuma nama tokko wal bartu itti himtee yoo si jaalate si jaalata yoo si dhiise immoo si dhiisa. Yeroo ammaa wanti babal'achaa jiru wanti mul'achaa jiru keessattuu shamarran biyya Arabaa jireenya keessan kan balleechaa jirtan obboleettii keenya takkatu jira. Isheen maal goote biyyarratti maatii biratti daa'ima qabdi. Daa'ima qabdi jechuudha gaafa biyyarraa baatu akkuma tasaa osuma barattuu maatii isheetirratti daa'ima godhattee daa'ima qabdi. Garuu erga biyyarraa baatee biyya ormaa kana dhuftee maal goote ollaan irra nama wal baruun ni jira. Ollaan irra nama wal barti. Suuraa ishii feesbuukii homaa irratti poostii yoo gootu namni adii gaafatee akkuma nama tokkotti immoo namni tokko dhugaadhaan itti dhiyaate jechuudha. Erga dhugaadhaan itti dhiyaate walumatti wajjumaan dhuma haasaa dhufan inni waa'ee isaa hundumaa dhugaa jirtu itti himee jechuudha. Ishiinis immoo haala kamiin nama kanatti dhiyaatte yoo jettanii yaaddanii ani koongumallee heerumnessi shamara durba jetteen nama kana janajjantee jechuudha. Haala saniini osuma wajjin haasa'anii yeroo dheeraa wajjin turanii ishiin haga biyya ormaa jirtu nama kana abdattee abdiidhaan ittan heeruma jettee duuba ishii san dhossiteetuma itti haasofte. Namni kunis isheentu shamara jedheetuma eegee jechuudha. Haa ta'utii garuu guyyaan kan namni biyyaa ba'a malee biyya ormaatitti namni hafuu hin jiru galuunis jira jechuudha. Guyyaan ishii ga'ee biyya Arabaa haga taa'uu qabdu san teechee xumurattee erga kaateen booddee gara biyya ishee galuuf qophoofte jechuudha. Gara biyya ishee gaafa galtu maatii isheetinis akka tasaa nan dhufa jettee itti himtee jirti. Abbaa manaa ishee yookaan jaalallee ishee kanaanis nan dhufa jetteerti. Garuu jaalallee ishee kanaan maal jettee jalqaba irratti maatiin kiyyas akka tasaa yoo duraas gaan atis dura geech maatii kiyya simadhee dhufeen nagaa siin jedhaa booluma keessatti na eegii jettiin. Innis ishii jedheen akkuma walii galanitti ka'anii deemu. Yeroo deeman kana maatiin ishee akkamitti booletti simachuu deemanii daa'ima ishee sanis qabatanii fuudhanii booletti deemu. Abbaan manaa ishee yookaan immoo tan heeruma jettee namni yaadde kunis boolee jira jechuudha. Akka carraannis fageenyumarra dhaabbatee ilaala maatiin ishee dhufan. Ishiin daa'imni koo booletti ni dhufa jettee yaanne assaaba siin qabdu quba siin qabdu jechuudha.
Inna maatiin dhufanii hunduutti marame daa'imti ishee kunis itti marama. Yeroo kana inni jaalate kunis dhaabbateetu malaalaa. Achi maatiin ilmi keetis kunoo guddatee agana ga'eessi eegee gizee ati gattee biraa deemtu agana jedhanii yeroo itti dudubbatan hundaan ni dhaga'ee jechuudha. Yeroo dhaga'u kana dubbiin kun faallaatti dhufe. Maal akka maatiin jechuu yaadanis hin beekne. Haa ta'utii garuu erga maatirraa xumuranii akkuma walii galan naman dubbisee dhufa hajaan qaba jettee maatii biraa isaa arginaan kaatee deemte. Dhoksaadhaan jechuudha. Akkaataa isa biratti dhaqxee nagaa yoo jettuun maalidha daa'imti sun jedhee yoo gaafatu ammallee kaaduu yaalte jechuudha. Kaaduu yaallan nan kaadinii waan jiru natti himi jedhee yeroo itti iyyutti booddee irratti gizeen baradhu waan dogongore haala kanaanii garuu daa'ima kooti jettee itti himte yeroo itti himtu inni mucichi maal deebisee fi ati kan dhala kee garaa kee keessatti baatii 9 guutuu baattee cinnaqamtee dhalte kan na dhossite kana caala borummoo boolla keessatti gootee na awwaalta. Kanaafuu ati nan baastu namni dhala ofii awwaalu anan naafin haadha mana naa taata jedhee si nabdadhu jedhee akkaataa booleedhaa simachuu dhufe san hundumaa gatee ka'ee biraa deemee jechuudha. Akkasitti ishiin illee jaalallee ishiitti neerma jettee hawwite kana dhabdee jechuudha. Yoon kana siniin jedhu namoonni baay'een duuba ofii eenyummaa ofii maalummaa ofii dhoksitanii nama biraa fakkaatanii kan nama janajanan jiru. Dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u nama biraa fakkaatanii duuba ofii san dhoksanii akka waan hin mul'anneetitti boruun isaanii akka waan hin mul'anneetitti dhiirri sodoo daa'imman qabu daa'ima gara biraatii odoo qabu dubartiinis daa'ima biraatii gara biraatii odoo qabdu odoo wanti wayii hir'uu wayii irra jiru hir'uu san dhoksanii nama san wajjin jiraachuuf. Jireenya kan itti deemaa jiran kun jireenya waan ta'eef akka mataa kootti akka mataa waleetti jechuudha. Namni tokko na jaalata taanan ana walee hir'uu kiyya wajjin hir'uu koo sabassabee yoo na jaalate hin ta'a. Yoo hir'uu koo sabassabee nan jaalanne hin ta'u. Ummoomee seenaa obboleettii kiyyaa takka xiqqoon sinii qooda. Isheen tun immoo dhugaa jirtutti himte. Dhugaa san wajjin sabassabee har'a jaalala guddaadha wajjin jiraatu hiriyyaa xiyyaadha. Innaa mucayyoon tun immoo oduma barattu tun immoo maal taate akka tasaa manatti hin deenye garuu haa ta'uti immoo jaalalleen ishii jalqaba durbummaa ishee irraa fudhate jechuudha. Inna gaafa nama biraatiin wal bartu garuu maal jetteeni ani durbummaa hin qabu. Durbummaa koo jaalallee koo jalqabaatiin narraa fudhatee jira. Yoo na jaalatte namummaa koo wajjin yoo na dhiistes ammumarraan odoo waliin miidhin jetteetti himte jechuudha. Yeroo kana innis maal jedheeni anis barri nan qaba shamara biraarraa daa'ima uummadheen qaba maarree rakkoon qabu ani namummaa kee qofaan barbaada durbummaan kee badeef namummaan kee hin badu shamarummaan kee hin badu ani jaalala qulqulluu sii qaba jedhee haala saniin jarri lamaan kun wal jaalatanii biyya arabaatii galte sargii ajaa'ibaatiin wal fuudhanii jechuudha. Erga wal fuudhanii amma jireenya ajaa'ibaa fi jireenya bareedduu jaalala dhugaa kan soba tokko hin qabne wajjin jiraachaa jiru waan sin garramu jechuudha. Naa dawwalu baay'ee nittaasaa baay'ee nama hawwatu jechuudha. Wanti akkanaa kun baay'ee bareedaadha. Akkasumas namoonni waan tokko dhoksitanii namatti dhuftan booda jireenya keessan balleessitu. Siniin jedha viidiyoo kana wanni sinii fide barumsa siniif ta'a. Maaliif jennaan eenyummaa ofii dhoksanii nama biraa fakkaachuun bu'aa hin qabu. Amma ishee jalqaba irratti viidiyoo sinii galchee kana yoon isatti deebi'u amma isheen qaama ishee hir'uu ta'uu harki ishee irraa muramaa ta'uu fi harka feekii akka fayyadamte guyyaa tokko isaaf ergitee hin beektu jechuudha. Ishiin kan isaa ergitu suura babbareedoo kaatee isaa ergiti malee feekii ta'uusaa yoo namni albaata feekii ta'etti hime nagatinnaa laata. Na dhiisinnaa laata jecha jedhu shakkii of keessaa qabdi waan ta'eef guyyaa tokko sitti himtee hin beektu jechuudha. Haa ta'u guyyaan dhufee qaama wal argina jedhanii ishiinis biyya fagoorraa biyya jirturraa inni biyya chaappaanii jiraata ishiin biyya Ameerikaa jiraatti haala saniin wal bira dhufuu danda'anii jiru jechuudha. Yeroo wal bira dhufan kana inni immoo akka nama kamittuu jaalallee isaatii haadha manaa godhachuu deema waan ta'eef waa baay'ee qopheessee duuba isaatiitti waa hedduu qopheessee immoo simachuuf haala kanaan abaaboo ofii qabatee gara ishee dhufe. Yeroo gara ishee dhufu ishiin immoo har'a garuu waan jiru hundattan hima jettee qaama ishii feekii harki ishii feekii ta'uu qaama hir'uu ta'uu ishii yeroo itti agarsiistutti ni rifate. Namni kamuu ni rifata. Odoo ana ta'ee hoo wantani guyyaa takka waggaa dheeraa
yoo xiqqaate waggaa 5 ol nama tokko wajjin haasoftee aga waggaa 5 kana namni waggaa 5 miti ji'a 5 keessatti maalummaa olii bara jechuudha. Garuu icciitii nama saniin barre gaafa kana argan nama rifachiisaa jechuudha. Inna baay'ee rifatee baay'ee na'ee itti iyyee itti wacee wanta fidee hundarratti darbee deeme. Bakka kanatti eenyutu badii qaba yoo jenne ani ishiidhatu badii qaba jedhee murteesse viidiyoo kanarratti jechuudha. Ani akka barumsaatitti fidee isaanis akka barumsaatitti hojjechuu danda'u garuu kan badii qabu isheedha jechuudha. Maaliif namni eenyummaa ofiitiin yoo wal bareedha malee nama biraa fakkaatee yoo wal bare booda rakkoo akka qabu asirraan sirritti ni hubattu jechuudha hordoftoota kiyya. Kuni ergaa guddaa hagana hin jedhamne keessattuu shamarran biyya Arabaatiif ni qaba. Siniin jira egaa viidiyoo kiyya har'aaf qabadhee dhufe asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jecha mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa siniin jedha hordoftoota kiyya. Wantoota haaraa akka argattan viidiyoon anis fiduuf sinirratti akka dafee bu'u sin laayik godhaa siniin jechuu jaaladhaa. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa. Baay'ee.